السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام هركفون لمن أرمو جرى جرتو فيا ويا بقى جراتني بقى نقان أولتن جرى جرتو فيا ويا شينا مي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جرى جرتو فيا ويا بقى جراتني كان داوچا جرتني في كان نردوفا جرتني لمن أرمو دا كوكو ما سباق أبدان ركو بياتي فلكني قويا يادا جرتن هندي كيسانو ربي بلسمان وغمچيسو يادانو yaadaa fi gadadoo keessa rabbi nu haa baasu, dukkana keessa ifatti nu haa baasu. Baga jiraattanii yeroo hamtuu keessa rabbiin uume, yeroo ulfaattu kan yeroonis naman gargaara ilmi namallee naman hin gargaarre keessa kan uumamne yeroo ammaa kanatti yeroo akkasii tana keessa rabbi nagaan nu haa baasu, rabbi hamtuu deemtu hunda jalaa nu haa baasu, toltii deemtu hunda rabbi nuuf haa qunnamu. Egaa baga jiraattanii waan jechuu barbaade ajandaa warri yeroo ammaa kana kijiba qabatee halkanii guyyaa qilleensarrattiin deemu kanarraa dubbachuu barbaadeeti. Egaa namni hoggaa qabatamaan waa tokko lafatti gadi dhaabbatee yookaan ammoo lafa kijibni irra deemaa jiru sanirraa dhugaa argatee hoggaa ammoo warri dharaa lafaa ka'eetuma kijibaan biyya bulchina jedhee yaaduu fi ilaalu kana keessatti yaada isaaniitiifan deebii kennuu barbaadeeti. Yeroo ammaa kana keessatti yeroon keessa jirru kun yeroo kijibni biyya bulchu, yeroo kijibni nama mo'atuudhaaf utaalu, yeroo namni namaa hin rifanne, yeroo lubbuu namaatii nama hin yaadne, yeroo namni ofii malee namaa yaaduu keessa hin jirre, yeroo kijiba malee dhugaa dubbatuun hin danda'amne, yeroo dhugaan yoo dubbatamte mizaana hin kaafne, yoo dhugaa sobni dubbatamte immoo addunyaa tana daftee wal geessu yeroo akkasii keessa jirra. Kana keessa ammoo ta dhugaa taatee fi ta dhugaa irratti hundoottee fi eenyu akka dhugaa dubbatu namuu hubatee karaa dhugaan deemtuu fi karaa dharaa fagaatee karaa haqaatti dhiyaatee deemuutu irra barbaachisaadha. Wanni deemaa jiru lubbuu ilmaan namaa fixanii haffalleessu, sobaan biyya bulchanii dhiibbaa namarratti oofuu, sabaa fi saba walitti buusanii jibbaa walitti fiduu, saba sablammii wal ajjeechisiisanii diina walitti godhuu, ollaa fi ollaa wal nyaachisanii jibbaa yedduu fiduu, karoora akkasiisan qabatee warri deemaa jiru ammallee rafna hojiitti jira. Kana hundarraa ammoo uummanni of qoqqobuu qabaa, irraa of eeguu qabaa, hubatuudha qabaa. Miidiyaan tokko tokko kijiba ulfina namni lafaa kaasuu hin dandeenye as bahee dubbata hin salphatu. Egaa silaa amantiin islaamaa waan akkasii kijiba kanarraa ni balaaleffataa, garuu amantiin birallee balaaleffatuu dhiisuu waan isaanii qaraan hin beeknu. Ilmuma namaa birattuu kijibni wanni amma kijibaaf fokkatu addunyaa tanarraa wanni amma kijibaaf fokkataas hin jiru, wanni amma ololaatis fokkataa hin jiru. Haa ta'uti mootummaan har'a miidiyaa isaanii irratti waa hedduu gabaasaa turanii Kamisee, Kombolcha, Arbuu, Maajatee, Caffaa kana qabannee jirra jeetii olola akkasii dhara akkasii facaasaa ture. Yoggaa san gabaasanitti hawaasni nu dhaga hawaasni nu qofa qaba hin ja'anii bilbila waan cufaniifuu namni hin dhagahutti yaadanii naf fakkaata. Garuu nuti duudachi jalaanuu ta'e oduu samirraanuu ta'e nama dhageenya waan biyya keenyaa jechuudha. Waan saba keenya, waan rakkoo mataa keenya abbaa gaafannuu qabnu sabuma keenya gaafannee irraa hubanna irraa baranna. Diina gaafannee waan irraa barru hin jiru irraa dhageenyu hin jiru jecha. Dubbii dharaatii fi dubbii sobaa facaasanii waan akkasii yaadaa turanii yaadaa jiran. Garuu dubbiin akka isaan jaansanii miti. Amaarri dhaaddannoo sobaatiin uummata akka waan injifatee isa namni duraa ka'ee sofiin itti dhaaddataa jiranii. Magaalaa Xaayyee keessa yookaan Makkannaa keessa baay'ee fi uummanni gadhiisee fi jennaanu sirbu jiranii. Uummata keenya irrallee dorsiisaa jiranii, uummata achi keessa jiru ajjeesaa jiranii, dhiibbaa adda addaa irraan gahaa jiranii. Achi hin dabarre garuu bakka san hin dabarre sanii as nagahaa. Uummanni keenya ammaas akkuma kaleessa gaafa isaan jiran san buqqa'ee rakkachaa ture, gandi mana gadhiisee manni isaa gubataa ture, manni isaa saamamaa ture san ammaas wooma santu nurratti deebihee jira. Dhiyoota nagaa torban lama foora fudhatee ture uummanni keenya eega mootummaan kun irraa achi fagaate. Mootummaan kun eega nurra darbee uummanni foora fudhatee nagaa argatee nagaan bobba'ee galee
ilmaan ofii bakka bulee argee qabeenya ofii bakka jiru argee eega jiraatu jalqabee jireenya ofii akka jala kaawwatu akkuma jalqabeen ammaas ammoo rakkoo addaa irraan ga'uudhaaf qabeenya uummataa saamaa jiran, uummata dorsiisaa jiran, dhiibbaa adda addaa oofaa jiran, rakkoo cimatu deemaa jiran yeroo ammaa kana jechuudha. Uummanni mana gadhiisee magaalaa baqatee baadiyyaan baqatee saaratti baqataa jira jechuudha uummanni. Uummata buqqa'ee fi uummata baqate kanarraa ammoo namni tokko inni dubbataa hin jiru. Warri buqqa'aa jiru magaalaa Makkannaatii fi magaalaa Sanbateerraa uummanni immoo rakkoo jabaa keessa galee mootummaan uummata dorsiisaa waan jiruuf waraanni mootummaa uummata dorsiisaa jira. Kana quba qabaatuu qaba. Addunyaan nu dhaga'uu qaba jechuu barbaade wanni qilleensa irra baaseef. Uummanni rakkoo akkasiitti himata. Gama biraatiin ammoo juntaa galchinee jirra biyya gashinee jira jee mootummaan dhaadaa jiru waraanni isaa akka ajaa'ibatti booji'amee jira karaa Asagitaatiin. Asagitaanis juntaa isaan arrabsaa jiran gashinee jiran harka galtee jirti. Waraanni hedduunis booji'amee meeshaa gurguddaan isa hedduun booji'amee harka juntaa isaan jibban san harka galee jira jechuu harka. Kamiseen isaan harkaa qabna jeen fudhanne janis kijiba. Caffayii isaan jaan sunis kijiba maajatee isaan janis kijiba wanni takkan jiran dirree kana. Lafa TPLF gadhiiftee qofa yoo fudhatan malee lafa lolaan dhiibanii fudhatan tokkollee hin qaban. Garuu ammaas akkuma duraan booji'amuu baran san booji'amanitti jiranii gaggeessaa akkasitu deemaa jira. Ammaas uummanni keenya dorsiisa jabaa keessa galaa jira. Rakkoon hamaan akkuma dhiyoo tana baatii dura mootummaan kun dhiibbaa adda addaa uummatarraan gahaa ture san ammaas itti fufee jira. Buqqaa uummata keenyaa namni dhaga'uuf hin jiru, namni arguu hin jiru, waan uummanni keessa jiru namni quba qabu hin jiru. Egaa kanaaf uummanni keenya nagaa kaleessa diinni kun nurra darbee ture warri nu saamuu deemuu fi nu buqqisuu dhaabbatullee nurra darbee ture foorarra jee ammaas gochi sun irra deebi'ee dhiibbaa akkasiitu jira. Mootummaan beekaatii duriyyootaa fi leebdootaa fi baalagoota walitti leenjisee walitti qabee maqaa federaala jiruun gadhiisee hoggaa qabeenya uummataa gubatuun dubbatanii hoggaa uummanni reebamuun dubbatanii hoggaa uummanni ajjeefamuun dubbatanii uummanni keenya deetee yeroo tasgabbaa'uudhaaf jee federaalli uummata keessa ka'e kanatti uummanni keenya harka lafa jalaatiin kan guurramee ajjeefamu harka lafa jalaatiin kan fuudhamee ukkaanfamu kan fuudhamee dhabamu kan qabeenyi namaa gubatu kan qabeenyi namaa saamamu yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo mootummaan kun uummata keenyaan dhaabbadhaa nageenya buufna jee isaan raffisu diinaan ammoo nu jala kottaa dalagadhaa jeeni kan kakaasu fakkaata. Karoorri isaaniitis sanuma jenneet amanna. Maaliif yeroo isaan dhufanitti eega mootummaan kun as deebi'ee duriyyoonni kun lafaa ka'aniiti uummata irratti dhiibbaa gaggeessaa jiran lubbuu namaa ajjeesaa jiran waraanni maqaa zamacha Minilik jedhu kun deemaa jiruun rakkoo ulfaataa keessa jechuu wanni jira uummanni keenya jiru amma yeroo ammaa kanatti. Kanaafuu xinnoo karaarra jiran kaameraa wayii baqaafaman hedduun sagalee dhaabura. Uummanni nagaan jiraanna jirus nageenya uummataa argamaan jiru nageenya uummataa kabajamaan jiru mootummaan kun beekaatii sabaa sablammii walitti buusaa duriyyee fi warra fedha olaantummaa fi qabeenya uummataa saamuu fi Oromoo lafaa buqqisuu deemu deeggaree yookaan ammoo hidhachiisee uummata irratti bobbaasa jennee amanna. Ilmaan Oromoodhaa tahee nama deemu hunda shaneedha jennee ajjeesaa jiraachuun isaanii ammaas itti fufee jira. Eega deebanii ammaas ilmaan Oromoo meeqa galaafataa jiran nama manaa gadi ba'eessa mana jirus ala jirus qabeenya namaa saamuu fi mana namaa gubuus itti fufanii jiran. Kanaaf ammoo hoggaan akkas jedhu mootummaan kun nuuf dirmatuuf dubbachaa hin jiru kan nuuf dirmani nurratti bobba'utti jira isatti himataa hin jiru. Oromoon bal'aan addunyaan akka sagalee nuu taatuun barbaada. Ilmaan Oromoodhaa ilmaan Oromoo walloo waan keessa jiran addunyaa hin agartu addunyaa hin dhageessu. Akkuma kaleessa wadheen gadda ilmaan karrayyuudhaa Oromoo karrayyuudhaa dhabama godhanii ajjeesanii shaneetuun akkas godhe shaneen gocha akkasii hojjechuurraa duubatti hin jettu kan jassan gabaasaa fi turan jecha. Maaliif gocha suukanneessaa gocha badaa fokkisaa hoggaa dubbatan hoggaa hojjetan lafa hayyuu hin jiruufi yookaan hayyuu nama ta'eefi yookaan ammoo lafa Oromoo bitatuuf deemanitti gocha akkasii hojjetaniiti ittiin nama cabsan yookaan ammoo ittiin Oromoo dhaaba kana jibbisiisuudhaaf kan karoorfatanidha. Garuu Oromoon ni beeka. Harki Oromoon ajjeessu ni beeka. Abbaa gadaa ajjeesaati abbaa garaa leellisaa jiraachuun isaanii waan barameedha waan dur jiruuti. Oromoon
nama 60 meeqa guutuu Wallaga keessatti kan ajjeefaman gabaafamee Facebook irra gadhiifamee jira agarree jira jechuusaa oduu ofii keenya bilbillee gaafatuu dhabne madda qabatamarraa kan gadhiifamaa jirru maqaan hunda galmaahee argaa jirra dhagaa jirra jechuudha. Lafti takka ilmaan Oromoo wanni naga qabna bobbaanee galaa jirra nageenyi keenya eeggamee jira wanni jedhamu hin jiru. Lafa ilmi Oromoo nagaa dhabee jireenya mana isaa keessatti jiraatu dadhabee lafa biyya isaa irratti gabbee ol garagalee jiraachuu dadhabee rakkoo jireenyaa keessa galee jiraatu kanatti immoo warroonni mootummaa kana bira dhaabbatanii yookaan gargaaranii yookaan qabeenya kennanii jiraatan ni jira. Gama biraatiin immoo magaalaa Ciroo kan jiran har'a akka oduu dhagaa jirrutti waraana kottaa deemaa jedhanii dirqamaan daa'imman ijoollee haadha jalaa butanii hiisisanii ilmaan hiyyeessaa guuraa akka jiranis dhagahamee jira. Garuu hoggaa guuranii ilmaan namaa fudhatanii of harkaan gahan waraana itti dabalamuudhaan of kennee jedhaniiti gabaasanii garuu ijoollee daa'ima guuranii boochisaatti haadha jala ibiddatti geessaa jiran. Ibidda kana immoo injifatuuf utuu hin taane lubbuu ilmaan Oromoodhaa akkuma biyyi gaafa aangoo qabate qeerroo kanaa hojii kennuu qabna jeessan hojii kennaafitti jedhe jechuudha. Qeerroo mootummaa wayyaanee kuffise kana hojii kennuufii qabna kan jeessan ibiddatti oofee ilmaan Oromoodhaa fixaa jira ilmaan Oromoo dhumaa jira. Hojiin inni baanu sun lafarraa fixuu ilmaan Oromoo falleessuu dargaggeessa lafaa massuu gaafa san manguddootaa fi wallaaltoota yookaan ammoo warra barateen hin beekne dhiitee bushuudhaaf kan karoorfatedha. Oromoon duraanuu kan barane wanni dhowwameefu akka ol jeen ullaalle waan karoora qabaniif. Ammaas ammoo kan barate barattoota gara waraanaa geessee ficcisiisaa jira fixaa jira. Gaafa barataa fi barsiisaan dhume barsiisaa immoo ajjeesaa jiran hidhaa jiran. Barataa fuudhanii gara waraanaa geessanii ajjeesaa jiran. Kana keessa ammoo rakkoon gaafa dargaggeessa barataa fi barsiisaan dhume Oromoon gabrummaa jala kufe bara dhibba inni baanu san keessa akka galuuf. Yoo Oromoon waan anjeen fudhanne bara dhibbaan isaan duuba deebisa kan jeessan karoora san waan qabuuf hojiitti jira jechuudha. Garuu itti milkaa'u. Garuu itti milkaa'u dubbiin jajjabaate dubbiin jajjabaate kara bilisummaatti nuuf dhiyaate. Kanaafuu fayyaataa jira adda dubbiin bilisummaa dhiyaatteerti abbaa daa'ima guure abbaa jaarsa guure wanni dhufte dhiyaattee jirti waboon cimatee jira bilisummaan kan barbaannu waboorraahi kasaggitaa qabannee jirra akkas goone jira jechaa warri dhaadaa tures wanni qabatanis egaa waraanuma kennuu ta'e san jalaahi waraanni isaaniittis booji'amaa jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaa uummata kana bira dhaabbattanii rakkoo uummata keenyaa arguu dhabdanii duguggaa sanyummaa deemaa jiru arguu dhabdanii labsii immoo lola kanaaf makiina irratti qaama isaan irratti barreeffataa deeman arguu dhabdanii warri kana gootan ammoo egaa waaqa isiniif argu jenna. Warri Oromoo yeroo ammaa kanatti adda babaasuudhaaf amantii fi gandaan adda baasuuf qooda deemtanilleen rabbiin isiniif argu jenna. Dhiigi ilmaan Oromoodhaa deemaa jiru kuni ulaa teessan haa ga'u jenna. Yeroo ammaa kanatti ilmaan namaa adda qooduudhaaf ganda adda qooduudhaaf warri karoorfattanii deemaa jirtan dhiigi dhangala'aa jiru kun ulaa keessan haa ga'u jenna. Wanni biraa wanni jedhamu hin jiru. Maaliif yeroon kun yeroo barbaachisaa namni tokko ta'ee wal mari'atee waliin dhaabbatee kabeelee nyaachisee ka buqqee gadi dhaabee kan ammoo hidhate deeggaree wajjin deemuudha. Oromoon bal'aan dhaamsan qabu kan xumuraa. Oromoon yeroo ammaa kanatti waboon ulaa sin eegu taa'e situ ulaa hanqee eeggata. Waboo si bilisoomsuudhaaf humna akka isaadhaa lolaa jira lolchiisaa jira. Ati immoo yeroo hunda miidiyaarra baatee hidhattoota akkasiituun akkana na godhe manarraa na buqqise ibidda mana na kaa'e wanni harka bal'iftee akkana jettuuf hin jiru qabeenya ta'uu ni qabda takka bitatu hin dadhabdu bitadhu mana hankeetii irratti abbaatee eeggadhuudha taa'i. Dargaggeessi Oromoo manni keessan hanga yoom gubata naman reebina akka namaan barbaadina qe'ee namaan zarafina qe'ee namaan qabeenya hin guurina garuu tanteessan fuudhu irraa of eeggatuudhaan abbaa qe'ee keessanii taatanii mana keessan qabeenya keessan eeggachuudhaaf hidhannoo keessan jabeeffadhaa. Harka balliftanii hanga yoom wareegamtan loltanii yoo wareegamtan seenaa qabdan garuu harka balliftee dudura fiidduu yoo wareegamte immoo eenyumaanuu namisi beeku hin jiru jecha bu'aa malee du'ata jechuudha. Lubbuun ta'e akka dhalatteen bu'aa takka malee akkuma kanaan dabarti. Kanuma haadhatan ta'e harmee hootee haadhatee eeshitaa turte sanii fi baatii sagal garatti ishiin si baatte saniifu haadha ta'etiifu bu'aan buufne akkasuma dabarte jecha saba keetii dhiisi.
haadhi tantee si deesse si wajjin saaratti fiiddeeti manni ishiidhaa gubata. Yoo hidhattee hidhachiiftee harkaa qabaatte immoo haadha teetiifis ganda keetii ollaa keetii saba keetii tolteeti diina irraa deebiftaa jechuudha. Kana hubattee hidhannoo hidhattee ganda keetii fi ollaa keetiif kabaja horuudha qabda. Harka balliftee hanga yoom diina dura fiidda? Hanga yoom diina miidiyaa irra baate diina gammachiisuudhaaf achiin nutti dhufanii akkas mana gubanii akkas nu ajjeesan jettee miidiyaa irra gabaafta. Hanga yoomi? Yoo kufnees kuffisu. Maaliif yoonni lama ajjeese ati sadii ajjeesuu qabda? Yoonni sadii si gubete afur gubuu qabda. Yoonni sin tuqin ati sirraa dabii taa'i. Maaliif of qopheessiti nama ta'e? Nama gaafa taate si kabajaniin kabajamta jechuudha. Kabaja ofitti horuudhaaf ammoo hidhannoo jabeeffatuudha. Tokkummaa jabeeffatuudha. Warra tokkummaa Oromoodhaa sassaaquudhaaf deemuu fi warra Oromoo irratti bobba'uuf deemu immoo sirriitti himuudha. Hanga dhumaa kabajaa baruuti. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatanii bobbaasanii galchuu. Didummoo waboonni jira waan godhu haa gaafatu. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa fayyaataa jiraadhaa dhaamsa kiyyaa sammanuma hidhannoo jabeessaa. Gadda bakka adda addaa deemtanii akkas nu godhan jettanirraa of qusadhaa. Kun qusatamuudha qaba. Kun balaaleffatamuudha qaba. Namni hidhatee harkaa qabu hidhachiisee harkaa qabu ni lolaas ni lolamaas ajjeefame hin jedhamu. Wareegamee jedhama. Maaliif takkaan hin ajjeesa takkaan nan du'a jeeti gaafa sibiila lafaa kaasee meeshaa hidhatu namni. Yoo ajjeesiin ni du'a yoo ajjeese immoo hin hafaa dalagaan isaa akkatti mul'ata. Garuu yoo harkuma qullaa bobba'ee kan galu taate haadha isaatii birumatti gudeedamti, bileettiin isaa bira gudeedamti, inni booddeen ajjeefama. Karoora akkasiisantu jira jechuudha. Fayyaataa jiraadhaa, bultiin gaarii isiniin jenna, nageenyi badhaadhaa jenna. Rabbi nagaa isinaa godhu ilmaan Oromoodhaa fayyaataa. Xumurri bara kana bilisummaa jenna. Ta xumura gabrummaa, dhufiinsa bilisummaa, ta gaarii nageenya qabeenya, jalalaa kabajaa tokkummaa Oromoo fayyaataa bultiin gaarii. Salaamu alaikum.